miishinii objektiivii agartee dhaloota dhuftuuf isa jiruuf afaan ta'u dhaloota dhuftuuf ammoo egereen keenya jedhee dhaabbatee dhaloota dhuftuuf ammoo riqicha ta'u isa kana ofitti fudhattee beeki. Kanaaf wanni kaleessa waggaa 4-5 dura kaateef sun maalirraan geesse ol gaafatta of gaafatta. Amma kun hafee ija kee duratti yeroo lafti qircamtu bakki agartee gurguddoon dominant space ka jennu kun gajii mareet jettee kan hormi qabattu burqaa kee kaleessa dhuddee ittiin qabsoofte har'a kaatee abbaatti taatu kun dhaabbachuu qaba. Kun jibba amantiis miti, jibba gosa kamiyyuu miti. Kun waanuma agartee Oromoo taasisuu fi Oromiyaa akka biyyaatti Oromoo immoo akka sabaatti mataa ol qabachiisee bor kan dhaloota dhaalchifnu yoo kana goone jechuudha.